السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا يوتيوب شانل حليمة أوروتوب ويلكام أشما هركفوني هند كيسانو ألاف بيه كيسا تكابدو سنجيني نجيني كيسنا كاكابو إيجا وردفتوتا كيا رون هنگما يوتيوب شانل كيا ماتينا تاتاني نججبي ستاني أسين نجتان galatooma galani keessan dachaa haa ta'u ammallee akkanumatti laayikii sheerii gochuun dagatina isiniin jedha. Roonni haaraa taatan immoo gama YouTube channel kiyyaatti dabalamu miseensa YouTube channel kiyyaa laayikii sheerii subscribe godha isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya hundumti keessanuu xiqqaa guddaa osoo hin jenne alaaf biyya keessa nageenyi keessan haa qaqqabu bakka jiraattan hordoftoota kiyya. Akkuma waadaa isinii gala komantii keessan dubbisee yaada keessan hunda keessaniif hurroota komantii naa barreessitan komantii yeroo hedduu walitti qabeetiniin bakka takkatti deebii isinii deebisaa jedhe akkuma waadaa isiniif gale har'a viidiyoo qabadhee dhufee jechuudha. Komantii tokko tokkoon isaa yaada keessan deebii isiniif deebisaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Maaliif deebii waan isin barreessitan hundaa yaada keessan bakka takka walitti qabeetiniin deebii waan deebisuu barbaadeef isinirraa ture dhiifamaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa komantii hedduu yoo ta'e gizee kamiyyuu bakka tokkotti walitti qabee viidiyoon isinii deebisuu wayya jechuudha. Tokko tokkoon keessan isinii barreessee waliin gahuu hin danda'u jechuudha. Maaliif viidiyoon dalagee hundi isaatu dhaggeeffatee komantii barreessisan deebii argataa jechuudha. Karaa viidiyootiin deebisuu wayya. Anillee kanaaf akkuma waadaa isiniif gale karaa viidiyootiin qabadhee dhufee isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya asumaan yaadallee isinittiin guddisuu haasaallee isinittiin guddisuun gara komantii kiyyaatti darba. Hordoftoota kiyya hedduun komantii keessan na barreessitanii yaada babbareedaa yaada gaarii na barreessitanii galatooma galan keessan dachaa haa ta'u isiniin jedha. Komantii keessan hunda deebisuuf qophiidha jechuudha. Akkuma asirra argitan kana komantiilee hedduudha. Amma isiniif deebisaadha jechuudha. Okay. Tokkoffaarratti komantiin awwala ati eessa jirtaa jetti. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Ati obboleettii ati eessa jirtaa jette. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Salaamtaa keetiif ani ka jiru Suudi Arabiyaadha. Ka itti aanu immoo ani samoona gara biyyaa galuu heda. Maallaqa qabatanii galuun hin eeyyamamaa. Maallaqa guddaa yoo ta'e riyaala 10,000 ol yoo ta'e hin eeyyamamu. An Suudi Arabiyaa jira jechuudha. Ka Dubaay hin beeku. Warroonni Dubaay jirtan komantii jalatti barreessuu dandeettanii warroonni biyyoota garaagaraa jirtan komantii jalatti barreessuu dandeettanii. Akkasuma nama hundaaf akka deebii ta'uuf jechuudha. Ani ka jiru Suudi Arabiyaa waa'ee Suudi Arabiyaatti waan ani irraa haasa'ullee akkasuma hanga riyaala 10,000 qabattee galuu hin dandeetta. Rabbiin nagaan si haa galchu. Samoona gara biyyaa galuu heda jette Rabbiin nagaan maatii keetitti si haa galchu. Shamarrallee ta'e dhiirallee ta'e Rabbiin nagaan gara maatii keessanii nagaan biyya keessanitti nagaan isin haa galchu isiniin jedha. Egaa ka itti aanu Masha Allah jabaadhu jedha. Galatooma warroonni yaada gaarii naa barreessitan galatooma. Yaadni keessan baay'ee namatti tola. Hamilee nama jajjabeessaa nama bohaarsa akka of duratti cimee irratti dalagu na taasisaa jechuudha. Akka of duratti cimee waan kana caalu akka fooyyesseetiniin waan beeku akka dalagu na taasisaa jechuudha. Komantii keessan galatooma. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Oktiitii qaalii yaadni kan kee jechi kan kee nutti tolee jira jabaadhu. Atillee oktiitii qaalii galatoomii sillee sitti haa tolu.
atis yaada bareedaa naaf kennuuf yaada bareedaa naaf barreessuuf dhiiras ta'e shamaras ta'e hundi keessanuu galatoomaa isiniin jedha. Warroonni yaada gaarii naaf barreessitan, warroonni maatii naaf taatan, warroonni hanga ammaa na jajjabeessitan galatoomaa. Itti aanuu maashaallah jabaadhuu jedha. Galatoomaa, galanni keessan dachaa haa ta'u. Okay. Komentiin itti aanu. Komentiin itti aanu ati viidiyoo dheeressitaa, viidiyoo haasaa hin dheeressinii jedha. Viidiyoo TikTokii ta'es daqiiqaa 3 waraabu. Viidiyoon YouTube dirqama daqiiqaa 15, 10, 20 ta'uu qaba. Yookaan faayidaan qabu akkas jedhama. Hanga daqiiqaa 6, 8 akkuma san yaanni yoo wanti biraa dubbatan sun yoo dheerate dirqama viidiyoon sun dheeratu qaba. Ani daqiiqaa 15 irra daqiiqaa yoo guddate daqiiqaa 20 kanarra dabarsin beeku. Namni hanga daqiiqaa 40 fa'aa waraaba sa'aatii haa guutuu fi ani immoo sa'aatiin kiyya ganaadha naaf hin guunne. Sababa kanaaf viidiyoo daqiiqaa dheeraa waraabaa dhiifama naaf oolchaa isiniin jedha. Warroonni isinitti hin tolin iskiriin gootanii bira taruu dandeettanii jechuudha. Iskroon gootanii bira taruu dandeettanii dirqama laaluun qabdanii warroonni viidiyoon kiyya isin salacha isinitti dheerate jechuudha. Dirqama laaluun qabdanii yoo isinitti tole laaltanii jechuu isinillee akkuma san jaalattanii isinitti tole yaanni kiyya jechi kiyya viidiyoon kiyya isinitti tole laala yoo isinitti hin tolin dirqama hin qabdanii iskroon godhaa bitii bira taraa jechuudha. Warroonni isin salacha'e viidiyoo dheeressitaa, viidiyoon dheeressinii, viidiyoo gabaabsi warroonni jettanii ani kanarra gabaabsuu hin danda'u isiniin jedha. Viidiyoo dhimma gabaabaa ta'e daqiiqaa 6 godhaa. Viidiyoo dhimma dheeraa yoo haasa'e daqiiqaa 10, daqiiqaa 12 godhaa isiniin jedha. Akkasii deebiin isinii deebi'ee jedheetiin yaada. Egaa kana kan itti aanu waaw maashaallah jabaadhu galatoomee atillee jabaadhu yaada gaarii waan naaf kenniteef galatoomii. YouTube naabantaa YouTube banachuu barbaada jedha tokko. Shamara ta'ee dubartii dhiiras ta'e YouTube banachuu yoo barbaadan akka sirriitti isiniif galu yoo barbaadan Abdul App search gootanii haaluma salphatti akka ajaa'ibaatti akka isinii galu Abdul App search gootanii barreessitanii YouTube isaa bilbila lama yoo qabaattan bilbila tokkoon laalaa bilbila tokkoon immoo akkaataa awwala emailii banachuu nu barbaachisa. YouTube banuuf awwala wanni nu barbaachisu awwala emailiidha. Lammaffaa emailii eega barannee emailii mataa keenyaa banannee ka jarri arabaa nu banteef yookaan kan namni biraa nu bane osoo hin taane ka mataa keenyaa banannee jechuudha. Akkuma san paaspoortii emailii eega bananneen booda YouTube banachuu nu barbaachisa. Hunda isaatu Abdul Appin dalagee jira. Akkaataa YouTube itti banatan, akkaataa viidiyoo itti maxxansan, akkaataa emailii itti banatan, akkaataa thumbnailii irra kaayan hunda isaatu dalagee jira. Maaliif tarii yoo ani isin dalage duratti yoo dalageettanii la viidiyoon dalagaa waan beekurraan jechuudha. Anillee yeroo jalqabaatiif Abdul App irraa baradhe. Kanaafuu viidiyoon isaa sirriitti namaa gala. Warroonni YouTube banachuu barbaadan banadha. Amma keessumayyuu ani biyya Arabaa waan jiruuf namni biyya Arabaa jiru waan akka barbaadeef viidiyoo gadi bahee yaada garagaraa waan nama bohaarsu waan tokko waraabuu hin danda'u. Namni mana namaa jiru yaaduma mataa isaa keessaa yaaduma sammuu isaa keessaa viidiyoo haasaa yookaan viidiyoo namaa irraa dubbachuu kana qofa malee namni mana namaa jiru mirgaan qabu olii gad deemeetiin viidiyoo barbaade waraabee waan fedhe bitee waraabuu hin danda'u. Kanaaf kuni nama biyya ofii jirurraa tamachaa yookaan nama ala ba'ee dalagurraa tamachaa namni mana xalabaa jiru ittiin danda'amu manallee gadi ba'uu hin danda'u.
yeroo akka nama mana hidhaa jiruuti dalagaa malee gara socho'uu hin qabu. Kanaaf isiniin jedha Abdulaabiin sirriitti waa maraa barsiisee jira. Bilbila tokkoon laala bilbila tokkoon waan inni jedhe san hunda yeroo gabaabaa keessatti banachuu dandeettanii akkuma san ogummaa garaagaraa qabaachuun ni mala. Ogummaa garaagaraa qabaattan yuutuubii yoo banattan yuutuubiin keessan saffisaan guddata. Maaliif wantoota keessumaa yoo ijoolleen biyya keessa jirtan yoo intarneeta qabaattan yuutuubii osoo banattanii isiniin jedha. Maaliif ani ofii kiyya maallaqa illee irraa argin agarree ani nama bakka hanga biyya namaa kana keessa dalagu maallaqa dalagee waan argadhuuf intarneeta illee bituu ni danda'a. Hagaaf angaluuti naa guddatee waan tokko boru lawxii tokko irraa arguu ni danda'a jedheetini anillee banee akkuma san isinillee bana isin amma ogummaa garaagaraa bakka garaagaraa deemtanii viidiyoo waraabdan yeroo gabaabaa keessatti sa'aatii sabskraayibii keessan isinii guutuun ni mala. Kanaaf warroonni yaada banachuu qabdani banadhaa Abdulaabii jalatti ilaalatii banadhaa. Yeroo gabaabaa keessatti ogummaa garaagaraa qabaannaan isinii guddataa jechuudha. Akkasii banadhaa isiniin jedha. Ayyee oktiitii qaalii jabaadhuu jedha komantiin. Ayyee atillee jabaadhuu oktiitii qaalii galatoomii siin jedha. Warri yaada keessan naaf barreessitanii komantii hunda keessanii warroon komantii naa barreessan komantii keessan deebisu qophiidha isiniin jedha. Ayyee galatoomii mee ani samuun eeywa isinillee galatooma warroonni komantii naa barreessitan galatooma hundi keessan galatooma warroonni yaada gaarii jecha gaarii barreessitan. By the way nama tokko nama lama qofaadha namni viidiyoo dheeressitee naan jedhe akkuma jedhe deebii deebiseefii jira. Kuuwwan hundi isaanii jabaadhu galatoomii yaadni kennatu tolee jettanii kana bohaarsitanii jechuudha. Isinii akkanatti komantii gaarii naaf barreesse kanaaf jecha viidiyoo dalagee irraa dubbadhe naaf galatooma. Ammallee yaada keessan waan feetan barreessatii ani isinii deebisuu qophiidha isiniin jedha. Hunda keessaniifuu deebii ta'a jechuudha. Saniif egaa hordoftoota kiyya yuutuubii illee banadhaa du'aayii yeroo hedduu viidiyoo illee dalagaa du'aayii illee godha. Saniif du'aayii keetiif Allahumma amiin 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 yaa rabbal aalamiin. Rabbi olumaan nu waa milkeessu hunduma keessanuu rabbi yaada muraada isiniif haa guutuu. Kagaluuf samoona qophaa'illee rabbi nagaan gara biyyaa haa galchu. Of duratti yaada qabu haajan isaa walitti hin qabanii tokkollee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu jedha. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Jabaadhuu cimtuudha atillee galatoomii atillee cimtuudha. Goobazii itti fufii galatoomii oktii galatoomii atillee jabaadhuu. Yaada keenyaa barreessitee jabaadhuu naan jettan isinillee jabaadhaa. Yuutuubii banattanillee dalagaa biraatillee qabaattan jabaadhaa. Jechi keessan baay'ee namatti tola isiniin jedha hordoftoota kiyya. Komantiilee yaada keessan barreessitan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu oktii. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu galatoomii. Ayyee atillee galatoomii komantii naa barreessitee galatooma isinillee baay'ee gaarii jechi ati jettee. Ayyee atillee galatoomii jecha gaarii naaf barreessuu keetiif galatoomii. Hedduu namatti toltanii yaadni keessan hedduu namatti tola. Jechi keessan nama bohaarsa. Galatoomaa isinillee galatooma hundi keessanuu yaada gaarii barreessitan. Jechi keessan baay'ee namatti tola. Yaadni keessan baay'ee namatti tola. Nama bohaarsa. Akka kana caala daran dalaguu nama taasisaa jechuudha.
hordoftoota kiyya yaadni keessan baay'ee namatti tola. Hedduu galatoomaa isiniin jedha. Galata keessan jecha keessan lakkaa'in fixu jechuudha. Kana jajjabeessitanii asiin nageettanii haamilee naaf taatanii galatoomaa isiniin jedha. Darajaan keessan olaa fuudhamuu bakka yaaddan gahaa muraada gahaa. YouTube illee banachuu kaayoo warri qabdan banadhaa. Waan namni hundi isaatu banatee yeroo ammaa kan irraa dalagaatiin jira. Anillee haarawaa nama reefuu waggaa tokko walakkaa kan waggaa lamaaf deemaa odda bane. Garuu yaa'u viidiyoo nama bohaarsuuf viidiyoo waan adda addaa hin qabu. Yaada garagaraa kennaa yookaan viidiyoo nama irraa dubbadha. Inshaallah of duratti ni guddata abdii rabbiitiin. Isinillee warri yaada qabdan banadhaa. Bilbila lama qabaannan fa'aa isiniin dhibu. Ani yeroo sanitti bilbila takkaan bilbiluma tokko laalee eegas echi qa'ee bilbila kanuma rabbanadhee yeroo sanitti bilbila lama harkaan qabu. Kanaaf warri bilbila lama qabdan fa'aa isiniin dhibu banadhaa. Viidiyoo Abdulaabii sirriitti caqasaa keessatti achi booda ka'aatii banadhaa isiniin jedha. Banachuu warri yaada qabdan kaayoo qabdan rabbi yaada keessan galmaan haa ga'u isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyya kaarraa kana fakkaata. Waa'ee hordoftoota kiyyaatiin koomantii keessan dubbisee yaada keessan deebii isiniif ta'a jedhee yaada. Galatoomaa galanni keessan dachaa haa ta'u. Yaadni keessan baay'ee nama gammachiisa, baay'ee namatti tola. Koomantiin kana fakkaata. Waan hafeen viidiyoo biraatiin walitti dachaana hordoftoota kiyya. Kanarra viidiyoo isinitti dheeressu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagayaa maashaallah tabarakallah dhugaa keetii viidiyoo kiyyarratti akkasii galatoomaa isinillee yaadni keessanillee bareeda, yaadni keessan namatti tola. Galatoomaa. Galatoomii baay'ee gaarii jechi kee itti fufii jedha. Hayyee galatoomii atillee. Egaa hordoftoota kiyya koomantiilee hangammaa dubbise kana fakkaata. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagayaan naaf tura. Baay isiniin jedha hordoftoota kiyya. Yaada keessan naaf bareessu galatooma. Ammallee akkanumatti itti fufa. Yaadni keessan jechi keessan baay'ee tokko namatti tola. Hedduu galatoomaa jecha keessan maal akka jedhee ibsu jecha natti hanqata. Hordoftoota kiyya koomantii keessan hundi isaatu dubbisee jira. Akka dagadhee dhiifama naaf